Dhalaan umrii wal hormaataa keessa jirtu takka ji'a ji'aan hanqaaquu takka gadi lakkifti. Dhiirti garuu walqunnamtii saalaa tokko qofa irratti ispermii yookaan sanyii kormaa miiliyoonotaan lakkaawamanii kan gadi lakkisu. Ispermii miiliyoonota dhiirti yeroo takkatti dhangalaasu kanneen keessaa ispermii takkittii qofatu carraa ulfa ta'uu yookaan immoo hanqaaquu san fertilaayiz gochuudhaan argata. Battaluma ispermiin takkittiin carra qabeettii taate sun hanqaaquu kana seenteen qaamni hanqaaquu kanaa kan gara alaatiin jiru jijjiirama keemikaalaa gaggeessa. Jijjiiramni keemikaalaa kun immoo seeliiwwan ispermii kan gara alaatti hafan akka gara hanqaaquu kanaa hin seenne dhorkaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan kiroomozoomotni seelii ispermiitii fi hanqaaquu dhalaa keessatti argaman walitti dhufuudhaan fertilaayizeeshiniin ni gaggeeffama. Hanqaaquun erga fertilaayiz taatee booda ujummoo gadaamessaa keessa darbuudhaan guyyoota 7 itti aanan keessatti kara gadaamessaa deemuu eegalti. Imala kara gadaamessaatti gooti jechuudha. Yeroo kanatti seeliiwwan imbiriyoo namaa keessatti argaman adeemsa maayitoosis jedhamuun baay'achaa adeemu. Yeroo gabaabduu ce'umsaa kana keessatti imbiriyoon namaa bilaastosiist jedhamti. Sadarkaa bilaastosiist jedhamu kana erga geesse guyyoota 5 hanga 6 keessatti fertilaayizeeshinii booda jechuudha. Imbiriyoon golga ishee kan gara alaa jiru irraa gargar bahuudhaan dhaaba gadaamessaatti maxxantii guddinni itti fufaa hanga dhalootaatti jechuudha.